Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa dhiyoodhaa biyya alaa teessanii reediyoo keessan kanneen dhaggeeffattoota keenya kabajamoo ashamaa harka fuunee harri Apiriil 12 barri 2023 oduu keenya qabannee dhufneerra. Haga dhuma qophii keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya mata duree oduutiin jalqabna. Niikularri hedduu qabaachuu kan dandeessu Raashaan misaa'ila hin mo'amne yaalaa jirti. Kunis waliigaltee to'annoo meeshaa waraanaa niikularaa yeroo dheeraa Ameerikaa waliin taasifame irratti hirmaannaa ishee erga addaan kuttee torbaan muraasa booda. Mataa waraanaa niikulara hedduu qabaachuu kan dandeessu Raashaan misaa'ila hin mo'amne yaalaa jirti. Raashiyaan waliigaltee to'annoo meeshaa waraanaa niikularaa yeroo dhiyoo Ameerikaa waliin taasiftee irratti hirmaannaa ishee erga dhaabdee torbaan muraasa booda misaa'ila pilaastikii ardiilee gidduutti guddaa ta'e milkaa'inaan dhukaasuun ishee beeksisteetti. Ministeerri ittisaa Raashiyaa ibsa kenneen gareen lolaa tokko sirna misaa'ila lafa irratti hundaa'e socho'aa irraa misaa'ila pilaastikii ardiilee gidduutti ICBM milkaa'inaan furguggiseera jechuun bakka yaalii Kooppeestar irraa kibxata darbe ibseera. Mataa waraanaa misaa'ila kana bakka leenjii Saarvii Shaagaan Kaazistaan irratti xiyyeeffannaa yaadame irratti adda ta'een rukutte jechuun ibsichi dabalataan ibseera. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin bara darbe waraana gara Yukireen erganiyaas yoo Raashiyaan balaadhaaf saaxilamte achitti meeshaa waraanaa fayyadamuu akka hin dandeenye akeekkachiisaan haguuggii kennaniiru. Puutiin dhuma baatii fulbanaa keessa Mooskoo waliigaltee haaraa istaartii irratti hirmaannaa ishee akka addaan kuttu beeksiseera. Waliigaltee kana Raashiyaa fi Ameerikaan kuufama niikularaa daangessuu fi walsakattiinsa akka raawwatan waliigalaniiru. Torbaan sadii osoo hin guutin Puutiin meeshaa niikularaa tooftaa biyya ollaa ofii michuu Beelaruusiitti bobbaasuudhaan balbala gamtaa Awurooppaa akka fidu dubbataniiru. Naatoon beeksisa lamaan kana balaaleffateera. Ministeerri ittisaa Raashiyaa gosa misaa'ilaa kibxata darbe furguggifame kana irratti fayyadamee hin ibsine. Garuu kaayyoon yaalii kanaa meeshaalee lolaa sadarkaa olaanaa misaa'ilaa pilaastikii ardiilee gidduu jiru yaaluuf akka ta'e ibseera. Itti dabaluudhaanis harri kun kutaa diizaayinii fi furmaata teeknikaa sirna misaa'ilaa tarsiimuu haaraa qopheessuu keessatti fayyadaman mirkaneessuu kan dandeessisu jetteetti. Puutiin baatii fulbanaa keessa gosti haaraan misaa'ila pilaastikii ardiilee gidduu jiru bara kana akka bobba'u dubbataniiru. Erga Ameerikaan furguggifamuu haaraan akka hin milkoofne ibsiteem misaa'illi Saarmaat kan xiinxaltoonni warra dhiyaa seexaana lama jedhanii waaman kun mataa waraana niikulara dachaa baachuu danda'a. Misaa'ila dhaloota itti aanu Raashiyaa keessatti tokko jedhamee kan waamamudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya haga oduu biraatiin walitti deebi'utti nagaan nu turaa isiniin jennam. Akkasuma laayikii fi sheer sabiskiraayib godhuudhaan nu jajjabeessaa jechuun dhaamsa keenya.